rakkoo qabaa, rakkoo dhuunfaa mataa isaa qabaa, okay? Bisejjiti garagaraa qabaachuu danda'a. Gin waan akkasii waanuma sammuu keetii fi hiriyaa jabduu qabatte si mareettu malee ol baatee waan miidiyaa irratti dubbattu miti. Rakkoo hawaasaan ga'anii fi rakkoo hiriyaa keetii. Okay. Rakkoon ati sirra ga'e akka ati fuutu si godhu sun rakkoo ati amma himtu miti akkasii miti? Akkasii akka mana masitti. Himuuf isin teessan si godhu? Maali wanti himan maaltu jedhu sitti himi biraa maal ta'u? Baara eenyu wajjin deeteetti? Eenyu wajjin baara deeteetti? Obaatii adeemeen. Mustariyaan alatti nagannaan deemeen. Baara namni haa godhuuf deemaa haa godhuuf deete moo rakkate deete bara? Takka farratti biyya Duubaay kana keessa wanti guddaan ati beekuu qabdu yoo manni ijaazaa kuusi jallatee mana ijaazaa kan deetu. Mana ijaazaa sanii batee mana ijaazaa kan san dhaquuf birrii si barbaachisa. Okay? Habibti ati baara ka deemtee haa godhuudhaaf moo rakkateeti? Baharatti namni haa godhuuf hin deemu obboleessa kiyya rakkootu na baase bahara irratti bakkaan galu bakkaan tirkadhu dhabuutu na baase. Fatiyaa nagaa wajjin jirrullee akka nama gaarii biraa na baasanii guyyaa lamatti daandii irratti na darbitee namaan nama san naayimi nama saniin barbaadu jira goobas fayyaa nama fatiyaa biraa si baay'isan natti. Amma ni dubbii biraatis hin barbaadu. Mustariyaan. Okay. What is Mustariya? Mustariya ne jusin? Ifnani kwana siga fadu ifnani mana si bas. At ji'a torba eega mana talaba mana Dr. Marjamati baati ji'a torba fatiyaa wajjin turte moo ifnani wajjin turte? Fatiyaa. Eenyu irra sitti aana fatiyaa fi ifnaan? A'iizu billah. Fatuun. Takkafarratti laal takkafarratti erga asooyne Adi famara. Koi gitu kutak. Habib tuan siga pernah jadi. Tuan siga foto juru Fatiha dafi ifnan enyu resit diatan sinja. Gandum mas bekon. Nam Fatiha anda tidak. Ani wae gandum mas siga Fatiha juru obbolum madam tola setu oludan wajinya kudan sigar garudan enyu sit diatan. Ada mana yang siga pernah. Lokon di sigala rafatu. Aye, oke. Oke, Fatu Sidiat. Ani le ka Fatu Ega Fatiyan ji'a torba ko politika ada si tati wajjin jiraatu jirtu bira namni sittim dhiyaanne kami baara si geessire. Maaliif deetti? Gaafi bareedduu na gaafa. Takka farratti fiidiyoo awway sitti maan jiru fiidiyoo wayii awwaraabee posote. Abbaan manaa sa'aatiin an akkasiif godhu lubbuun tuni yoo lubbuu rabbiin kaaliin nuume baase malee lubbuu namni ofureefis hin baatu dabbaan dhugaa barbaadda miti. Abbaan mana nuti irraa kireeffannee kallu san micattiin hiriyaatti yaana bira turte boochee jechuudha. Gurbichi mana nuti jabsee ol seenee micattiin tun gibbii tana keessa taa'uu hin qabdu poolisii sin qabsee shurtaa sin qabsee jedhee balaa buuse jechuudha. Kaza bakka mana kana micattii tun amma baastan mana jedhanii sababa kiyyaan micattii daandirra bulte jechuudha fattus meeshaa shi wajjin alatti baasanii. Narraa boo qabdii ajjecha furratti gaggeette shurtaa. Okay. Sababni abbaan manaa si manaa baasee sababa keessatti fayyaa manaa baaseef maali? Ati maal balleessite isaan keessa? Sababaan ofireef. Shuu. Okay. Akka ifuutu kasu godhe yoo maali? Bisichitii garagaraati sitti himaa. Takka farratti na dhukkubee. Akkasumas mijaara waan dhageeffadhu fattuun jechuudha. Biyaansi akkuma nama takka akkuma hiriyaatti wal barannee haati xiyya naan dalle sii gala miti akkuma nama takka natti dhiyaatee namni hin geessin deellee hin jiru namni geessin haa ta'u illee hin jiru nee bira jechuudha. Kana beekee bareechisi. Kan lammaffaa. Anu ragaa baasee rakkoo irraan qabu. Dhageeffadhu hanga dandeettuun na yaalte mana yaalaatti illee geessita humna siitii oolte ani birrii qabu aayyooti jajjaba geessanii aayyooti yaaf dabarse birrii harkaan qabu hojiin qabu akka bisichitii garagaraati sammuu kiyya waan tana ta'e wanna san godhe ani waan sanis ammas murteeffadheeti ammasan. Sigala miti murteeffadheeti wanni san godhe. Kan saaba kan jira miti namni kun jireenya biyya abbaa kana keessatti waan baay'ee jechuudha na qofa osoo hin taane namni tokko bakka namni sitti dhiyaatee sin beekne si madaluudhaan micattiin tun amma na beeti waan hin ta'e akkaan waan hojii barbaadus akkaan nama hojii hin barbaannes. Kana si deebiin rakkoo. Mana arabaa shamma torba seenee hin beekti fattuun jechuudha. Mana Soomaalii afaan Soomaalii waan ta'eef sitti haasaaramne na dhaggeeffadhu. Mana Soomaalii afaan Soomaalii waan ta'eef dhaggeeffadhu. Koi kana barbaanne itti deebina maaliif naafis namaafis haa No, asini itti himtaa koi kutak. Habib dubbiin keenya asii miti ilaalu kutak kanaafis.
Waan Tola barbaade Fatiyaan na si ol ta'anii siin beekaa ati si beektaa deebiteeti itti himta uummatatti rakkoo miti inni. Habibti Fatiyaan haadha obboleetiidha waliin galaa turte Fatiyaa biraa tasi fuute Arafaatimi. Arafaat wanni si eenyudha ifnaanimi ifnaan wanni si fuutee fi ati tura akkati alarra beessaniif si fuute sa. Okay fuutee baaraan isiniif kemoo. Alarratti miti mikanaatatti na fuute yoo afaan Oromoo sii galee ani fuudhee miti namtichi mana kanaa micattii tumbaatu malee. Okay baatee. Namtichi mana kanaa baatu malee jedhee fattuus baasee nama hunda ichi baase. Kaza mana kiyya haa bultu jettee guyyaa lama mana sii bulutti guyyaa sadeessitu fuutee hin barbaadu jettee kiisii kiyya hojjenne shaantaa kiyya uffanni kiyya wanni uffadhu hundi fattuu bira jedhamiti. Alatti nagattee hambaa haara jechuun tas naannoo deemte ati naan jettu kan fuula fattuu bira deebuun illee ijoollee ta'e jedhee gaafa sana kamii bira deemu jettee jedha kan jala laffate jedhee an ofii kiyyaa qaanfadhee boo'ee ofumatti yaa cingiti baadhee haara dammoo boo'ee jechuudha ijoolleen ollaan irra na beektu fattuu hiriyaatee tismaatti dhiyaate jedhanii micattii tun dhuftee na fuute. Okay fayyaa ta'e. Ifnaaniin gaafa si fuutu akkamitti si fuute natti himi. Shuu sitti himaan jiru micha ifnaaniin jirtu fiidoo garam fiidoo waraabee bosote ijoolleen teenya Harargee haadhatii yetti tanaadii attanaa jajjabeessaa jedheen. Shuu. Ayyeetti godoo. Fiidoon poosti godhe san arganiiti lubbuyyeen Arafaat maal taatee si bira jirtii mijananii dhufan. Erga dhufanii booddee akkana taatennaan abbaan narraa baatan malee jedhe. Osuma isaan ichi taa'anii Okay fayyaa naa ta'e. Achuma dhaabbadhu. Dooktar Ifnaaniin akka obboleetitti ifumaa fiidoo kee agartee si gargaaru dhufte malee ati bilbiltee yaamne sa? la'aan isaan iyyuu kuban qabu. Okay si dhuftee si fuutee eessi si geessi? Ittiin durayyuu osoo ammiidhaa tana ofirratti gadi dabbaal jechuudha namni laal tara takka si qarqaaraa lama immoo abbaatu of jiraachisa. Sa? Habibti achi booda eessi si geessite woobaan as gaafa naa deebisu sirbi sodaadhu. Mana siiti kaashuu. Okay mana sirraa hoo baara eenyu si ofi ayye wanni an barbaade kana. Takkaffaa makiinaan na fiddee daandii irratti nagattee fattuu biratti eessa daba fattuu gurbaan alatti baaseera. Anaatu deeme ka eenyu baara na fida. Eessa abbaa kiyyaa seena. Shuu. Ana dawwii baay'ee qabaachuu Ifnaaniin Arafaat. Ifnaan eessi si geessite gifti Ifnaan. Ani isin as gala gifti isin gaafachuu barbaada by the way. Lan namnummaan jalqaba dubbii ta'e tana torbaan lama dura na fiddi an akka ati garaa qabdu. Jalqaba Dooktar Ifnaan na dhageessaami. Jalqaba deemaa kiyya dura torbaan takka. Garaa qabeenya kiyyaa. Na dhageeffadhu gifti tokko takka. Innaa lillahi hin jarjariniin tasgabbaayii waan namni asoo jiru hubadhu haasa'e achi booda. Ifnaanin torbaan takka dura rakkoo ta'e natti himaa turte akkaan irraa dubbadhuuf naa dubbachuu didee dhiisee bakka bira dhagee eedee dubbatte malee na dhageeffadhu takka. Dooktar Ifnaan dhuftee si fuutee mana si geessite moo baara si geessite moo karaarra si darbite? Naa deebisi. Mana si nageessiteeti jechuudha. Dhagaarta sitti himaa ture bar. Hammataan hin dhukkubsin. Mana si nageessitee guyyaa lama bulee guyyaa sadeessituu fattuu irratti osoo hin dawwalin makiinaan fiddee daandii irratti na buuste fattuu gurbaa manaa baasee jira. Anillee saalfadhee karaa irra dawwal wallaane karaa rabbi na baasee deema bibi kiisii kiyya qabadhee. Okay. Namoonni Dubaay keessa rakkatanii kan bakka bulan dhaban baara deemanii? Gaafachuu dandeetta nama Dubaay keessa jiru. Jira namoonni akka keetii kan bakka bulan dhabanii baara bakka isaan galu jiran. Kumaatamaatu jira ol galchis si ol galchuu danda'a. Ayyee okay. Baara irraa si fide amma. Baara irraa si fide. Fattuun na fide. Amma si wajjin mana si girta? Mana kayyarattee hin geessisan. Okay. Manni kun manuma duraan keessaa isin baasan sanii mi? Way kabiraati? Mana biraa jira mana qayyaranneerra. Gurbaan halkan sanuu halkan sababni inni mana sanitti beeyyuu beesla dila kanan ta'u sababumaan ofitee akkas godhe san mijattiin tun lubbuu sitti baastee mana waan biraan irra geettee amma narraa baatan malee jedhee halkan sanuu nu baase siin jedhaa bara. Ayyee okay. Ati eenyutti sagalee qabdi eenyu wajjin haasofte akka garaa qabdu? Garaa qabdu jenne eenyu taase? Naasoo nama takka sagaleen kan jiru? Fidiyoo jiraate. Okay, kun dhaabbadhu. Qalammaffaa akka ati garaa qabdu eenyu dura dubbatee eessarraa eegale dubbiin kun natti shira sirriitti nama shira sitti ate moo sumaa dhugaan garaa qabu? Nama garaa qabu fakkaadhaan fitti qabu kaameeraa. Lak hin jennaan kot gifti. Hin jenne kot. Qool keessa. Waan si gaafadhe afaan. Qool. Afaan waan naa deebisu waan si gaafadhe. Kot. Kaameeraa garatti dhugaa hin jenne sorry. No hin jennaan. Gifti hoggatai. Habibti hoggatai. Kanama dubbachaa danjee sagaltamii sagal. Taai hin jenne akkasanaan hin jenne afaan waan naa deebisu waan si gaafadhe. Gattai. Baga rabbi nagaan isin jechuudha.
Baara uba garabbi nagaan si galchee maal nyaataa maal dhuyda torbee Itti deebina san. Waa'ee ulfaasaa Gana itti deebina rakkoon qabu. Rakkoon qabu itti deebina. Waan asi gaafatu jiru. Eenyutu akkaate garaa qabdu jalqaba gabbee haasa'ee dubbiin tun eessaa kaate natti. Atiin namatti himate moo namaa soba sirra kaa'ee moo akkamitti dhufte dubbiin? Isuma ta sagalee sitti qabdatti waan raasoo hin qabne suma gaafatu. Doktor Minaani ati garaa hin qaban agar gareettee ni sidha. Maaltu nagar gaarii jedhaan san? Ofii fuula magar Sirra koo maal sirraa qabdire? Oke, atu rakkatee nagar gaarii jennee ati garaa hin qabu isin jedhe isin maal sirraa barbaade? Oke, malee ati garaa hin qabdu? Ati garaa hin qabdu? Duubaa keessatti jechuudha yoo namni rakkateetuma namni yoo dhibame garummaa qabda akkas. Oke, na dhaggeeffadhu. Ati garaa qabdu moo garaa hin qabdu sa'aatii kanatti? Hin qabu. Ayyee. Garaa qabeenya kan kee namni mana hakimaa si geessee dooktoraan si laale jira Dubaay keessa? Fidi jiraannaan kaakana maati samaa soida jira miti viidiyoon masrajaa qabdaame asiti. Oke. Allaqa nagar. Ayyee kana dhaabadhu. Ana malee ragaan qaba singachaan jiru si gaafachaan jira malee. Walii gallaami? Bakka gaafii natti na dummeessi pilis qabdaame masrajaa biyya Dubaay keessatti namni kiniinii takka si bitu. Sitti na dummeessa. Namni mana hakimaa si geessi jira? Dhageeffadhu biyya Dubaay tana keessatti kiniinii mataa si bituu fi kaardii biyya tanaatii Namni mana hakimaa si geessi jira moo hin jiru gifti? Barbaadammoo mataa si dhukkubsuu barbaada. Arafaat Dhaga'u jiru. namni mana hakimaa si geessee akkati garaa qabdu si laale jira moo hin jiru? Jiraannaan as baas hin jiru annabir. Si bira jiraatee kaardii gisee maasrajaa wanta godhan san qabannaa. Jira moo hin jiru Habibti? Ni jira takaan jiru naan jii? Hin jiru.